Wantoonni nuti dhagaa olluu amma waanuma baqannuu fi nutti hin tolle ta'aa dhufeera. Gaarummaa fi qajeelummaan namarraa fagaateera. Jallinnii fi ammeenyi dhaloota kanaa haguugeera. Aadaa fi safuu duudhaa wanti jedhamu hafee Waaqayyoon sodaachuun isa hafee qaroominni cubbuu dargaggoota lafarraa duguugaa jira. Ejjumaa, gadhiisii, dhibaa'ummaa, tuffii Waaqayyoo, sodomummaa, wal kabajuu dhiisuu, arrabsoo, gadhummaan nurra buufatee wal ilaallee badaa jirra. Maarree callifnee wal ilaaluu keenyarraa kan ka'e wal jibbaa dhaloonni asiidii walitti naqaa, wal ajjeesaa, wal gurguraa, utuu ilaaluu wal qalaa jira. Kana qofaa miti. Isa godhe kanaaf ammoo qooda gaabbuu ofumaa ajjeesee awwaalaa cubbuu jalqabaa irratti dabalataan yakka dalagaa jira. Ajjeechaan abbootaa fi haadhota irratti karaa ijoollee isaanii raawwatamus akka malee dabaleera. Tibbana wanti gurra namaa qabachiisuu dhaga'ameera. Utuu jennuu kun mallattoo dhaloota bara dhumaati. Guyyaa dheengaddaa wanti ciggaa isaan dhaga'ame maali? Dargaggeessa haadha isa deessee haala ciggaa isaan ajjeesetti manni murtii Adaamaa du'a itti murteessee jira. Oduu naasisaa kana yeroo isinitti himnu gaddaa ajjeechaa haadhaa fi murtii du'aa dhala isaanii irratti murtaa'e walitti qabneetudha. Ofii dargaggeessi kun yoom haadha isaa ajjeesee sababa maaliitiifis ajjeesee balleessa isaa qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'ooliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa subscribe hin godhanne ta'a yookaan ammoo subscribe godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaaddan subscribe godhadhaa, achis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenya like godhaa, yaada keessan ammoo comment irratti nuuf qoodaa jechaa share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qorichaa namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekamsaa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii fi albaadhummaa akkasumas wantoota kana fakkaatanidha. Akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture, warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 hanga 21. Dhaloonni keenya mallattoowwan amma dubbanne hundumaan kan badhaadhee fi laaqii cubbuu keessatti dhaloota kufedha. Namni tokko gaafa yaada fooniitti qabamuu achi keessaa ba'uun baay'ee ulfaata. Seexanni yoo sammuu namaa qabatee maqaa Yesuusiin namarraa ba'a. Foon keenya garuu maqaa Yesuusiin namarraa hin ba'u. Foonii fi cubbuurraa abbaatu fagaata. Namni tokko yaada foonii keessa yeroo galu wanta inni raawwatu kamiyyuu isaaf sirriitti fakkaata. Yaanni foonii cubbuu meeqa erga nu laaksisee booda keessaa baanee gara hafuura keenyaatti gaafa deebinu waan goone sana hundumaatti ni qaanofnaa ni gaabbina. Tibbana wanti naasisaan dhaga'ameera. Akka aadaa fi safuu keessatti guddannetti haadhaa fi abbaa ofii ajjeesuu mitiiti. Deebii jabaayyuu itti deebisuun qaaniidha. Namni nama isaa olii arrabsus akka nama safuu hin qabnee fi akka nama kashlabbeetti lakkaa'ama. Maarree tibbanaa manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa gurbaa haala suukkanneessaadhaan haadha isa deessee ajjeesee murtii du'aatiin adabee jira. Yakkamaan maqaan isaa Fiqiruu Ashannaafi jedhamu jiraata magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee aanaa Dhakaa Adii iddoo addaa Soolee jiraataa kan ture yoo ta'u gaafa guyyaa 21 ji'a 7ffaa 2016 ganama keessaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 12tti haadha isaa waliin walitti bu'insa gidduu isaaniitti uumameen ajjeesuu danda'ee jira. Dhimmichi uumamee akka kana. Himatamaan magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee aanaa Dhakaa Adii iddoo addaa Soolee jedhamu jiraataa ture kun maatii horatee haadha isaas ofitti fudhatee waliin jiraataa kan ture yoo ta'u amala araadaa qumaara qabuun guyyaa keessa
haadha isaa waliin walitti bu'uu amaleeffate. Oolee bulee harmee isaa arrabsuu bira darbee reebuus jalqabe. Tokko lamaan walitti bu'insi hammaachaa deemuun himatamaan kun seera yakkaa keewwata 539 keewwata xiqqaa tokko A irra darbuudhaan gara jabummaan ajjeesuuf albee qabatee ba'e. Deessee isaa kuffisee itti yaadee gaafa guyyaa 21 ji'a torbaffaa bara 2016 ganama keessa tilmaamaan naannoo sa'aatii 12tti akka looniitti gurra'ee albeettiin yakka raawwate mana fincaanitti darbachuun gara manaatti galee haadha manaa isaa waliin taa'aa ture. Firaa'ol Gammachuu kan jedhamu obboleessi isaa umurii 12 gara kutaa harmee isaa deemee haadha duutees argee rifata. Himatamaanis waliin rifachuun akka nama harmee duutee quba hin qabne ta'ee gara kutaa haati jirtuutti adeemuudhaan waan uumamee dhoksuuf akka isheen ofiin of ajjeestetti iyyuu jalqabe. Sagalee iyyasaa kan nagahee hawaasni eeruu qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Booleetti eere. Qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Boolee qaqqabes isa dabalatee maatii isaa to'annoo jalaa oolchee qorachuun himatamaan yakka ajjeechaa gara jabeenyaa raawwachuun isaa adda ba'uudhaan karaa abbaa alangaa magaalaa Adaamaan himatamaa irratti himatni baname. Kanumarraa dhaabbachuudhaan manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa dacha guyyaa 23 ji'a 9 2016 ooleen himatamaan Fiqiruu Ashannaa fi miidhamtuu dhuunfaa haadha isaa Aadde Abarraash Ashannaa fi jedhamtu sababa maallaqa qumaaraa nyaachisee lafa gurgurii bakka naa buusi jedhuun haadha isaa gara jabummaa olaanaan lafatti kuffisee akka looniitti gorra'uu ajjeesuu ibsuun gulantaa 39 jalatti adabbii du'aa himaticha irratti murteesseera. Murtee du'aanis adabeera. Namoonni dhaddacha ol guutanii gocha dubbachuun nama sorooru kana abbootii murtii irraa dhagaa safuu cabettis gaddaa murtee gocha kana madaaluu maaltu kennama jedhanii dhaggeeffataa turanis hedduudha. Maarree murtiin abbaa murtii kennu maal jedhanii kan eegaa turan murtii abbaa murtichaatiin kennamee erga dhagaanii booddee murtii madaalawaadhaa jechuudhaan dubbataniiru. Itti fufuudhaan raadiyoon ABS pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa irraa yaada fudhateen pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa dhaddacha guyyaa 23/9/2016 ooleen murtee madaalawaa kennuu dubbatan. Yakki dhageettii gurratti ulfaatu kun hawaasa keessaa dhagaamuun akka gaddan kan dubbatan obbo Maammoon hawaasa keessaa walitti bu'insa dhabamsiisuun yoo ulfaateyyuu rakkoo ofii seeratti fiduun furuun waan danda'amuuf hawaasni yakka raawwachuu irraa akka of qusatu dhaaman. Egaa dhaloonni manca'uu kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu qaamota sadiidha. Tokkoffaan qaama mootummaati. Mootummaan yakkamtoonni murtii sirrii akka argatan gochuu keessatti akkuma argaa oollu dadhabaadha. Dabalataan dhaloonni hojii dhabuudhaan nagaa fi tasgabbii dhabuudhaan du'aa akka waan salphaatti akka lakkaa'anii fi du'a dhagaa oolaniif sababa ta'eera. Dargaggoonni utuu hojiin akka garaatti jiraatee hojiirra oolu du'ii fi wal waraansi utuu biyya kana keessa hin dhaga'amu ta'e namoonni akka kana hin badu ture. Yakkamtoonnis utuu murtii sirriin itti kenname namoonni hafan irraa baratu turan. Kanaaf itti gaafatamummaan jalqabaa mootummaarra jira. Lammaffaan abboota amantaati. Uummata Itoophiyaa keessaa parsantii 95 ol kan ta'an amantii kan qabanidha. Maarree manneen amantaa keessatti dargaggoonni waaqayyoon akka sodaatan hangafoota isaanis akka kabajanii fi gorsuu fi barsiisuun ituu irra jiruu dhaloonni gadhiisetti akka jiraatan callisanii ilaaluu fi bira darbuu isaaniitiin abbootiin amantaa itti gaafatamu. Sadarkaa sadaffaa irratti hawaasatu itti gaafatamoodha. Jaarsolii biyyaa dabalatee hawaasa keessa jiraannu keessatti namoonni dhageettii qaban dhalootni wayita karaa irraa goran ilaalanii darbuun balaa biraa fideera. Kunoo maatii sodaachuun hawaasa sodaachuun akka hafu godheera. Dhaloonni har'a aadaa safuu fi duudhaa hawaasa isaa dhiisuun abbaa fi haadha isaa akka ajjeesu sababa ta'eera. Maarree dhaloonni har'a haadhaaf abbaa isaa ajjeese bor ollaasaa fi hawaasaa naannichaatiif garaa laafaan soba.
Hawaasni itti gaafatamummaasaa ba'uu dadhabuun bu'aa kana argamsiisa. Ani Waaqayyoodha, ati nama mataa harrii yommuu argitu ka'iif, nama dulloomaafis ulfina kenni. Ana Waaqayyo kees sodaadhu jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 32. Itti dabalee wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Waaqayyo abbaa keetii fi haadha keetiif ulfina kenni, iddoo biraatti ammoo abbaa isaa fi haadha isaa irratti hamaa kan dubbatu dhugumaan haa ajjeefamu jedheera. Walumaa galatti mootummaan, abbootiin amantaa fi hawaasni naannoo badiisaa fi jallina dhalootaatiif itti gaafatamummaa guddaa ofirraa qabu. Waaqayyo dhaloota keenya haa fayyisu. Isin waa'ee murtii dargaggeessa kanatti kenname maal jettu? Yaada keessan saanduqa yaadaa irratti nuu qooda. Bardaadii gubbaa taa'een argame, gonfol finansanaan si kan gonfame, macaafoota cuufaa mutichi ni banee, inni jisaayiifuu Yesuustu argame. Ati guddaadha hundumaa bittaa, jaalala keetii hunda dhuunfattaa. Ati guddaadha hundumaa bittaa, jaalala keetii hunda dhuunfattee. Sila bagoonnati sila ቸርነት ይገለላፍት ጀለላ ሞተት አሬቱ ይወራ በዛንተ ስራ ከበርሂኖ ሞት ያልቀልጉዮ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ Wakuma ke himeftu yunan kutsu hamagesu dubachuudhaani mul'isu dachoof samii ifa jiru daakanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Wakuma ke himeftu yunan kutsu hamagesu dubachuudhaani mul'isu dachoof samii ifa jiru daakanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Waka gudda yesolbate jitolfate moti gudda yesolbate jitolfate Waka gudda yesolbate jitolfate moti gudda yesolbate jitolfate
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.